Hayyee daawwattoota keenya odeeffannoo har'aaf qabanne qindeeffanneerra nu faana tura. Jilli mootummaa Itoophiyaa dura taa'aa TPLF waliin Maqaleetti marii bu'a qabeessa taasisuu himamaatii jira. Jilli Itoophiyaa fi dura taa'aa TPLF hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti mari'achuuf akka wal argan miidiyaan naannichaa gabaase. Jilli mootummaa Itoophiyaa guyyaa wixataa naannoo Tigraayitti imaluun waa'ee hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin mari'ate. Erga waraanni mootummaa federaalaa waggaa duraa Maqalee gadhiisee bahee booda jilli qondaaltota olaanoo mootummaa federaalaa yeroo jalqabaatiif Maqalee qubatan. Aangaa'onni naannoo Tigraayis simannaa taasisaniiru. Jilli kun dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin wal arguun marii gaggeessuun televezyiinii naannichaa gabaaseera. Hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti mari'achuuf wal arguu isaanii hime. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaanii imalli jila mootummaa kun waliigaltee waraanaa xumura itti tolchuu keessatti tarkaanfii guddaadha jechuun ibsaniiru. Marii bu'a qabeessa taasifameera. Hubannoo irras gahameera. Tajaajiloota bu'uuraa bakkatti deebisuuf mallattoon tokkummaan agarsiise kan jajjabeeffamu jechuunis ibsan. Waraanni waggaa lamaaf mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti adeemaa ture marii Afrikaa kibbaatti adeemsifameen xumura argateera. Egaa waliigaltee kanas aangaa'onni federaalaa gara Maqalee yeroo jalqabaatiif imalan. Imala aangaa'ota Itoophiyaa dura bakka bu'oota gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee akka gahan jaarsummaan gargaaraa turan gara Maqalee akka imalan ibsaa turan. Kanas kan dubbatan marii guyyoota lamaaf qondaalonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay yeroo lammataaf torbaan darbe Keeniyaa Naayiroobitti wal gahan ture yeroo xumuranitti. Jilli qondaalota mootummaa gaafa wixataa gara naannichaatti imalan kunis afyaa'ii mana maree obbo Taaggasaa Caafootiin kan durfamanidha. Ministeerota mootummaa federaalaa lamaan kanneen mootummaa bakka bu'uun marii nagaa Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'een dursan akkasumas ministeeronni kaanis jiru. Akkasumas hooggantoonni baankii daldala Itoophiyaa, daandii qilleensa Itoophiyaa fi Itoo Telekoom keessa jiru. Miseensonni jila kanaa eegdota of biratti qabatanii dhufuu dhabuun isaanii Tigraay waliigaltee kana raawwachiisuuf cichoomina akka qabu akka amantee qaban kan raggaasisedha jechuun obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiiterii isaanii irratti barreessan. Haa ta'u malee waraanni naannoo Tigraay nagaan xumuramus waraanni Oromiyaa keessatti ifatti itti fufeera. Lolli Oromiyaa keessa jiru karaa nagaan akka hiikamuuf waamichi dhiyaatus mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'ee eegaluuf akka jiru pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abduu marii dhiheenya lixa Oromiyaa aangaa'ota godinaalee naannoo fi federaalaa waliin godina Bunnoo Baddalleetti magaalaa Baddalleetti muddee 21 bara 2022 gaggeeffameen dubbatan. Akkasumas mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo Oromiyaa hidhattoota Oromiyaa keessaa wajjin marii nagaa gaggeeffamu akka hin jirre beeksisanii turan. Haaluma wal fakkaatuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimedis paarlaamaa irratti dhiyaachuun waraana ajaja tokko jalatti hin gurmoofnee fi kaayyoo hin qabne jechuun tuffii paartiilee Oromoof qaban agarsiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun ajajaan humna waraana Itoophiyaa kan ta'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa shiftoota kanneen rukuttaarraa hafan baqatanii jiru. Isa baqate waraanni raayyaa ittisa biyyaa barbaadaa jira. Amma dhumaatti ni qulqulleessina jechuun humna xiqqaan qeellam keessa akka hafee fi gujii lamaan guutumatti qulqullaa'uu ibsanii turan. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jalqaba ji'a Bitootessaa caffee Oromiyaatti dhiyaachuun ibsa kennaniin humnoonni nageenya Oromiyaa aarsaa guddaa baasaa akka jiranii fi ji'oota muraasa keessatti waraana bilisummaa Oromoo akka balleessan waadaa galanii turan. Mootummaan bifa adda ta'een haleellaawwan qilleensaa fi lafoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti fudhachuu itti fufee jira. Kana malees hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa karaa daangaa Oromiyaa godinaalee adda addaa seenuun haleellaa garaagaraa uummata Oromoo irratti yeroo raawwatan akka hin beeknetti fakkeessuu itti fufanii jiru. Kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Yiliqaal Kifilee waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf walii galanii turuun isaanii ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun gaafatamaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa kan ta'e obbo Fiqaaduu Tasammaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf
qurxummicha balleessuuf galaanicha gogsu jechuun uummata Oromoo irratti waraana labsaa turuun ni yaadatama. Rakkoon Oromiyaan har'a keessa jirtu kan dhalli siyaasa Oromoo kaansuu yaaluu mootummaa bilchiginnaa akka ta'e hayyoonni yeroo garaagaraatti dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Paartileen siyaasaa Oromoo karaa nagaan qabsaanis yeroo garaagaraatti mootummaan marii hunda hirmaachise akka geggeessu waamicha godhaa turanis mootummaan marii fayyamamaa hin turre. Inumaayyuu mootummaan paartilee siyaasaa yeroo garaagaraatti hidhuu irratti xiyyeeffate. Hayyee daawwattoota keenya odeeffannoon har'aaf qindeeffanne kanuma nagaan tura.